Harrakana waayikiyyaa fi waayee ustaazara dubbachuu barbaadeetinani. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Share naaf godhaa yoo dandeessanii. Duraan dursa kaniin jechuu barbaadu. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafa ani ustaazni waliin jirru maatiin ustaazaa maatii hedduu na jaalatanii fi maatii hedduu na kabajanii turanii har'a garuu hireen adda nu baastee jirti anaaf ustaazaa. Kanaaf jennaan jechoonni ani fayyadamu yookaan immoo gochoonni ani godhu kuni yooniniif maybe maatii ustaazaa kanaan kan muufachiisoo ta'e. Namu jireenya ofii jireenya mataasaa jiraataa jira. Ani immoo wanni kun akkanatti ni guddata jedhee yaadee miti. Wallahi taphaa fi nani komentii tokko barreessa malee yookaan akka namoonni guddisanii ilaalanii kanatti komentii nani barreessuu fi jechuun nani jedhu kun akka waan guddatee mul'atu tokko natti hin fakkaanne. Garuu yoo san ta'e immoo dhiifama guddaan sin gaafadha. Itti aansuudhaan immoo hawaasa keenya hawaasa bal'aa sinillee dhiifama wanti nani godhaa jiru kun tarii jireenya ustaazarratti wanni biraanii fida yoo ta'e dhiifama siniin jedha. Itti aansuudhaan immoo ustaazni kan gandaa miti. Ustaazni waardiyyaa diiniiti kan ummata musliimaa cufaati waan dhiifama narraa ta'a. Namni dogongorri jiru namni dogongoraa jechaan dogongoruu danda'a gochaan dogongoruu danda'a waan hedduudhaan dogongoruu danda'a. Dogongorri ilma namaa kun dogongora garaagara bifa garaagaraatiin haa dhufu malee namni dogongoruu danda'a. Dubbatanii na dubbachiisuu danda'u. Kanaaf jennaan ustaaza kiyya dhiifamaa. Anta jazba yaa maal inde mise konat kana kada kabar ulekenya kana chino yaa maal nei fikrini gaafata gizee ati na tilmaamtu meeqasitti fakkaadha chilaala dubbadhu kudha shan gadda seente bar no 25 isa la 25 mal 45 bar 45 seente de 55 meeqare ini salam alaikum jirta